Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguu uummataa nageenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha muddee 30,2025 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan ga'e nu taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Tattaaffiin dippiloomaasii faayidaa biyyaalessaa kabachiisuu fi kabaja lammiilee eegsisuuf eegalame cimee akka itti fufu ibsame. Waraanni Suudaan naannoo daangaa Itoophiyaatti garee finciltoota haleellaa banuuf karoorfatee ofirraa ittisuuf qophii irra jiraachuun gabaafame. Donald Trump Hamaasiif Iraan akeekkachiisanii. Yuukireen haleellaa diroonii mana jireenyaa Puutiin irratti gaggeeffame jedhame keessaa harka hin qabu jette. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Gadaa Walaabuuti amma oduu bal'inaan. Tattaaffiin dippiloomaasii faayidaa biyyaalessaa kabachiisuu fi kabaja lammiilee eegsisuuf eegalame cimee akka itti fufu ibsame. Ministeerri dhimma alaa dhimmoota hariiroo alaa cimsanii fi maqaa gaarii biyyaa ijaaran irratti hojiilee hojjetaa jiru cimsee kan itti fufu ta'uu ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximaatewos himaniiru. Guutuu isaa akka itti isiniif dhiyeessina. Ministeerri dhimma alaa dhimmoota hariiroo alaa cimsanii fi maqaa gaarii biyyaa ijaaran irratti hojiilee hojjetaa jiru cimsee kan itti fufu ta'uu ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximaatewos himaniiru. Ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximaatewos walgahii idilee Jaappaa mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dhiyaachuun gaaffii mana marichaa irraa dhiyaataniif deebii fi ibsa kennaniiru. Walgahii kana raawwii hojii ministeerichaa irratti gaaffiiwwan hedduun miseensota mana marichaa irraa ka'anii gaaffiilee kaan keessa hojiiwwan dippiloomaasii biyyoota ollaa irraa jalqabee sadarkaa idil addunyaatti hojjetaman tajaajila waajjira mana quunsila biyyoota birootti dhaqqabamaa gochuu mirgi namoomaa fi dimokiraasii lammiilee biyya alaa jiraatanii kabajamee akka hojjetaniif maaltu hojjetamaa jira kan jedhan muraasa. Ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximaatewos gaaffii mana marichaa irraa dhiyaataniif deebii fi ibsa kennaniin dippiloomaasii uummataa ilaalchisee dhaabbilee deeggartoota biroo waliin ta'uun hojiin bu'a qabeessa hojjetamuu ibsaniiru. Gaaffiin abbummaa hulaa galaanaa gaaffii mootummaa yookiin paartii tokko qofa osoo hin taane gaaffii dhaloota galma tarkaanfataa qabu ta'uu Geediyoon Ximaatewos ibsaniiru. Abbummaa hulaa galaana Itoophiyaa mirkaneessuuf miseensota mana marichaa dabalatee lammiileen Itoophiyaa fi dhalattoonni Itoophiyaa hojii hedduu hojjetaa jiraachuu ibsanii qaamolee garaagaraa deeggarsa tokko malee filmaatilee miidiyaa argatanii dhimma kana irratti qabsaa'aa jiranis galateeffataniiru. Faayidaa biyyaalessaa fi mirga lammiilee kabachiisuuf tattaaffiin dippiloomaasiin eegalame cimee kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Waraanni Suudaan naannoo daangaa Itoophiyaatti garee finciltoota haleellaa banuuf karoorfate ofirraa ittisuuf qophii irra jiraachuun gabaafame. Waraanni Suudaan haleellaa garee finciltootaa fi kanneen isaan wajjin hidhata qaban daangaa Itoophiyaa irraa ka'uun naannawa biluu Naayil Suudaan keessatti magaalota akka Kurmukii fi Geessisaa irratti haleellaa raawwachuuf karoorfate ofirraa ittisuuf qophii cimaa taasisaa jiraachuu gaazexaan Suudaan Tribune aangaa olaanaa mootummaa Suudaan tokko waabeffachuun gabaaseera. Dabalataa akka itti isiniif dhiyeessina. Waraanni Suudaan haleellaa garee finciltootaa fi kanneen isaan wajjin hidhata qaban daangaa Itoophiyaa irraa ka'uun naannawa biluu Naayil Suudaan keessatti magaalota akka Kurmukii fi Geessisaa irratti haleellaa raawwachuuf karoorfate ofirraa ittisuuf qophii cimaa taasisaa jiraachuu gaazexaan Suudaan Tribune aangaa olaanaa mootummaa Suudaan tokko waabeffachuun gabaaseera. Yeroo qophii nageenyaa cimee jiru kanatti dura taa'an mootummaa ce'umsaa Suudaanii fi ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Suudaan Abdul Fattah al-Burhaan biyyoonni ollaa wal dhabdee keessoo Suudaan keessa akka hin seenne akeekkachiisaniiru. Dabalataanis Kaartum daangaa isii kabachiisuu fi mirga ofirraa ittisuuf akka qabdu mirkaneessanii. Burhaan dilbata darbeen baasii Suudaan Ankaaraatti argamutti miseensota hawaasa Suudaan waliin marii taasisanii mootummoonni ollaa waraana deemaa jiru ilaalchisee ejjennoo isaanii irra deebi'anii akka ilaalan gaafachuu isaanii gabaasni kun itti dabalee ifoomseera. Aangawaan olaanaan kun akka Suudaan Tribunitti himanitti waraanni Suudaan baatii waxabajjii darbe irraa eegalee erga garee finciltootaa fi michoota isaanii naannoo biluu Naayil keessaa ari'ee booda humnoonni kunneen daangaa Itoophiyaa fi Suudaan kibbaatti deebi'anii qubachuu himeera. Gareen kun torbanoota dhufan keessaa haleellaa Kurmukii fi Geessisan irratti finciltoonni daangaa Itoophiyaa irraa dhufuun raawwachuu fi karoorfamee ofirraa ittisuuf waraanni Suudaan qophii gahaa qaba jedhan qondaalli kuni. Itti dabaluunis Itoophiyaan naannoo Beenishaangul Gumuz kan bulchiinsa Suudaan biluu Naayil daangeffamu keessatti bakka afuritti loltoota garee finciltootaa fi isaan wajjin hidhata qaban iddoo leenjii eeyyamtee jirti jechuun himateera. Finciltoonni kunneen garee SPLM kan Joosef Tookaan durfamu humnoota hoogganaa gosa Ubeyd Abu Shootaliif amanamoo ta'an akkasuma loltoota qarshiidhaan Itoophiyaa fi Suudaan kibbaa irraa bitaman ta'uu ibsuun hundi isaanii meeshaalee waraanaa ammayyaa kan qaban ta'uu himeera. Aangawoonni Suudaan akka himanitti hooggantoonni garee finciltoota Abu Shootalee fi ta'ukaa magaalaa guddoo naannoo Beenishaangul Gumuz asoosaa deemuu isaanii qondaalli kun ibsuun itti dabaluudhaan meeshaa waraanaa gurguddaa gamtaa Imireetota Arabaa irraa argamu buufata xiyyaara lama kan naannoo suni ga'uu fi kaayyoon isaa haleellaa karoorfame kan mirkaneessuuf akka ta'e ibsaniiru. Itoophiyaan himannaa gama Suudaan kan biyya isii keessatti garee finciltoota leenjisuu fi meeshaalee waraanaa daddabarsuu jedhame irratti dhiyaate keessaa harka akka hin qabne ibsitee jirti.
Burhaan Suudaan mirga ofirraa ittisuu akka qabdu cimsanii kan ibsan yoo ta'u, gabaasni Suudaan Tiribuun akka agarsiisutti Suudaan biyya wallaa kamiyyuu akka hin waraannee fi haleellaa raawwachuufis yaada akka hin qabne himanii itti dabaluus namni Suudaan xiqqeessa kamiyyuu irra deebi'ee yaaduu qaba jedhaniiru. Akkasumas marii biyyoota afurii Ameerikaa, Saawud Arabiyaa, Masrii fi Imiroota Arabaa gamtoomanii of keessaa qabus kuffisaniiru. Sababni Imirootonni Arabaa waldhabdee kana furuuf caalaa hammeessuu irratti fuulleeffataa jiru jedhanii. Hoogganaan Suudaan kun akka jedhanitti Kaartuum biyyoonni Waashingitan, Riyaadii fi Kaayiroo kallattiin Abu Dhabiitti dhimmichas furan gaafataniiru. Burhaan Saawud Arabiyaa, Masrii fi USA tattaaffii dhiyeenya kan godhan irratti Imiroota Arabaa qaama furmaataa akka hin taane cimsanii dubbataniiru. Waraanni Suudaan ebla 2023 irraa eegalee naannicha keessatti deemaa kan jiru yoo ta'u, waldhabdeen kun daangaa qaxxaamuruun gaanfa Afrikaa daran tasgabbii dhabsiisuu danda'a jechuun yaaddoo uumaa jira. Doonaald Tiraamp Hamaasiif Iraan akeekkachiisanii. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gareen Hamaas hidhannoo hiikkachuu baannaan adabbii cimaan akka isa eeggatu akeekkachiisaniiru. Bal'ina isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. And on Hamas's disarmament, Trump expresses hope that the group would live up to its side of the deal, repeating an old threat. If they don't disarm as they agreed to do, they agreed to it, and then they'll be held to pay for them. And we don't want that. We're not looking for that. But they have to disarm within a fairly short period of time. Over the last week, Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gareen Hamaas hidhannoo hiikkachuu baannaan adabbii cimaan akka isa eeggatu akeekkachiisanii. Pireezidaant Tiraamp Filooriidaatti ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu waliin dhimmoota garagaraa irratti mari'atanii. Ajandaalee ijoo marichaa keessaa inni tokko dhimma hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaa marsaa lammaffaa Gaazaa ta'uun himame. Pireezidaant Tiraamp waliigaltichi atattamaan hojiirra akka oolu abdii qabaachuu ibsanii, kanaafis gareen Hamaas hidhannoo akka hiikkatu hubachiisaniiru. Garichi hidhannoo isaa yoo hiikkachuu dide adabbii cimaan akka isa eeggatus beeksisanii. Hamaas hanga ammaatti dhimmicha irratti yaada hin kennine. Pireezidaant Tiraamp ibsa waloo ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu waliin kennaniin Iraaniinis akeekkachiisuun gabaafame. Iraan sagantaa niikuleeraa itti fufsiisuuf yaaliin taasiftu kamuu fudhatama hin qabu jedhanii. Iraan wiirtuuwwan niikuleeraa haleellaa waxabajjii darbeen hubaman hojiitti deebisuuf yaalaa akka jirtu quba qabaachuu kan eeran Pireezidaant Tiraamp yaaliin biyyattii kun balaa cimaa akka hordofsiisu akeekkachiisanii. Ergaa isaanii Netanyaahuu waliin kanarratti ibsa miidiyaaleef kenname irratti Tiraamp Iraan yoo bakka biraatti gabbisa niikuleeraa itti fufte USA'n haleellaa akka raawwattu himaniiru. Waxabajjii darbee haleellaan qilleensaa fi misaayila bu'uuraalee niikuleeraa Iraan barbadeessuu Tiraamp ibsanii ture. Iraan garuu bu'uuraalee niikuleeraa isii barbadaa'uu waakkachuun misooma niikuleeraa itti fufuu akka feetu ibsite. Irra deebiin ijaaruu ni yaalu jedhee hin eegu, yoo kan ijaaran ta'e balleessuu malee filannoo biraa hin qabnu waan ta'eef jedhanii. Iraan gabaasicha balaaleffachuun Teheraan wiixata yoo deebii kennitu doorsisa qool-qalbiiti jette. Iraan of ittisuuf qophii guutuu qabaachuun ibsite haleellaan biraa balaa hamaa akka hordofsiisu dhaadatte. Tiraamp fi Netanyahuun dhimmoota muddama naannichaa akka Siiriyaaf garee hidhattoota Hizbollaa Libaanoon keessa socho'uu fa'aa dubbataniiru. Netanyahuun Siiriyaa waliin daangaa irratti nageenya mirkaneessuu akka barbaadan himanii. Tirampis Israa'el pireezidaantii haaraa Siiriyaa Ahmad al-Shaaraa waliin tumsaan akka hojjettu abdii qaban ibsanii pireezidaantii Siiriyaa irra deddeebi jajaniiru. Israa'el hoogganaa Siiriyaa haaraa kana miseensa Alqaayidaa ture jechuun ija shakkii ilaalaa kan turte ta'uun kan yaadatamudha. Hooggantoonni lamaan dhimmoota nageenya baha jiddu galeessaa Hizbollaa, Iraan, Gaazaa fi kanneen biroo irratti mari'achuu isaanii Al-Jaziiraatu gabaase. Yuukireen haleellaa diroonii mana jireenyaa Puutiin irratti gaggeeffame jedhame keessaa harka hin qabu jette. Haleellaa diroonii mana jireenyaa pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin irratti gaggeeffame jedhame ilaalchisee Yuukireen harka keessaa hin qabu jechuun waaqqatteetti. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. This is the moment Russian television carried claims of an attack on Vladimir Putin's residence. Moscow accused Kyiv of being the culprit. The Kyiv regime carried out a terrorist attack using 91 long-range attacking drones against the state residence of the Russian president in the Novgorod region. Haleellaa diroonii mana jireenyaa pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin irratti gaggeeffame jedhame ilaalchisee Yuukireen harka keessaa hin qabu jechuun waaqqatte. Inumaayyuu Mooskoon tattaaffii waraana dhaabuuf godhamu akka hin milkoofne gochuuf ta'e jettee dubbii lafarra harkisuuf dubbii dharaa qindeessiteedha jechuun pireezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelenskiin ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov Yuukireen dirooniiwwan fageenya dheeraa imala 91 ta'an fayyadamuun mana jireenyaa pireezidaantii Puutiin naannoo Novgorod jedhamu keessatti argamu irratti haleellaa gaggeessuu himatanii. Haleellaa Yuukireen mana jireenyaa Puutiin irratti gaggeessitti jedhame kana booda mariin nagaa waraana dhaabuu godhamu irratti
ijjannoo isii keessa deebitee ilaaluu akka dandeessu qondaalli Raashiyaa kun ibsaniiru. Himannaa Raashiyaa kana Zelenskiin sobaadii Mooskoon haleellaa Yuukireen irratti gaggeessitu itti fufuuf uumteedha jechuun dubbatanii. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Saargee Laavrov ibsa kaleessa wiixata fuula chaanaalii Telegiraamii irratti qoodaniin haleellaa diroonii mana jireenyaa pireezidaantii Putiin irratti xiyyeeffate sirna ittisa Raashiyaa qolachuu beeksisanii. Yuukireen dirooniiwwan fageenya dheeraa imalan hedduu fayyadamus eeranii haleellaa diroonii mana jireenyaa gaggeessaa Raashiyaa irratti xiyyeeffateen namni du'es kan madaa'es akka hin jirre ibsaniiru. Laavrov mootummaan yakkamaan Kiiv gocha shororkeessummaa irratti bobba'e kana yaada keessa galchuun Raashiyaan marii nagaa gaggeessaa jirtu irratti ijjannoo isii keessa deebitee ilaaluuf dirqamti jedhanii. Maddi oduu Raashiyaa taas jedhamu akka gabaasetti ammoo marii nagaa waraana dhaabuuf jaarsummaa USAtiin taasifamaa jiru keessa Raashiyaan ba'uuf fedhii hin qabdu. Himannaa mana jireenyaa Putiin irratti haleellaan gaggeeffamu Mooskoon dhiyeessite kan dhagahame pireezidaantii Yuukireen Zelenskiin gara USA deemuun dhimma marii nagaa irratti Tiraamp waliin erga mari'atanii booda. Tiraamp fi Zelenskiin Floridaatti wal arguun karoora waraana dhaabuu qophaa'e irratti wal arguun erga mari'atanii booda waraanichi 2026 keessa akka xumuramu carraan jira jechuun akeekanii. Pireezidaant Zelenskiin miidiyaa USA kan ta'e Fox News waliin turtii taasisaniin Putiin nagaa akka barbaadu wanti agarsiisu homtuu akka hin jirre komatanii. Pireezidaant Zelenskiin ani Putiniin hin amanu milkaa'ina Yuukireen hin barbaadu jechuun itti dabaluun ibsaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.